Harkifannaa ijaarsaa piroojeektotaa fi sababoota eeraman keessaa dhaabbileen ijaarsaa rakkoo kiraa sassaabdummaatiin xaxamuun isa ijoo akka ta'etu himama. Kun ammoo guddina biyyaa danquun komii uummataa akka baay'atu taasiseera. Dameen ijaarsaa rakkoowwan kiraa sassaabdummaan xaxamuun piroojeektonni akka harkifatanii fi sababa ta'uu bu'uureffachuun Koomishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa hojii hubannoo uumuu sektoraalee ijaarsaa fi magaalaa Adaamaatti leenjii kenneera. Sektoraaleen ijaarsaas gufuuwwan akka damichaatti mudatan piroojeektota irratti rakkoo uumaa jiraachuudha kan isaan himan. Rakkoon naannoo kanarratti jiru hammam bal'ina akka qabu, hammam akka guddina biyya kanaa quucarsaa jiru, qabeenya biyya kanaa akka qisaasamaa jiru qabatamaadhaan kan agarsiisudha waan ta'eef ani kanan tajaajilu lammii kooti, abbaa kooti, haadha kooti. Namni ani hatu sunis eenyu abbaa koo tanata, haadha koo tanata sadarkaa jedhutti namni yaaduu akka danda'uu fi kanarratti amanee laphee irraa fudhatee hojiirra oolmaa isaatiif dhimma kana dhabamsiisuudhaaf tumsuu qaba. Yeroo qorannoon diizaayiniidhaa qophaa'u guutuu ta'uu dhabuun isaa, waa hunda qabaachuu dhabuun isaa yoo qabaates akkaataa itti jijjiiramuu danda'amu. Booda vaareeshiniidhaan sapilimentariidhaan jettee akkaataa itti bakka buusuu dandeessuun hanqinaaleen adda addaa qophii qorannoo irrattis diizaayinii qopheessuu irrattis tarree hojii hojjetamu yookaan biyyookiwwi kan jennu qopheessuu irratti ibsituu hojii sanii yookaan ispeesifikeeshinii kan jennu qopheessuu irratti kan adda balatee jira. Dameen ijaarsaa rakkoo hannaa mudatu keessaa bahuun piroojeektonni yeroon akka xumuramanii fi dhimmamtoota waliin hojjechuun murteessaa ta'us kaasaniiru. Bakka dhugaa fi haqa hin jirretti nageenyi illee tasgabbaa'uu hin danda'u. Uummanni illee haamilee guutuu horachuu hin danda'u. Sababa namni muraasni asiifachitti rakkoo kana uumuuf jechuudha. Kanaaf waa hunda kana hambisuudhaaf leenjii kanas qabatamaadhaan lafarratti gochaan mul'isuu danda'uutu nurra jiraata. Seeraa fi qajeelfama dambiin akka mootummaan baasee jirullee maali kan jedhamu lallama. Akkasuma immoo ogummaa konistiraakshiniitiinis waliif fidamee akka biyyaatti seeronni jiran konistiraakshini keessatti wanti walitti fidamuu qabu walitti fidamee lallama waan ta'eef bu'aa guddaa irraa arganna jijjiirama guddaa fiduu danda'a jenneeti ka'een nu leenjii kanaan booda. Yeroo adda addaa Koomishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa qorannoo damee ijaarsaa irratti gaggeesseen saaxilamummaan kiraa sassaabdummaan damichaan mul'atu olaanaa ta'uu itti aantuun Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa Aadde Abbaaynesh Tafarraan kan isaan himan. Mootummaan uummata garaa gahu piroojeektii lafa kaa'ee jira. Uummanni immoo piroojeektiin kun faayidaa isaati, miindaa isaati isaaf waan ta'eef taa'ee eeggataa jira. Warri piroojeektii kana ijaaruuf fudhatan dhaabbileen dhuunfaa immoo jiru. Kontiraaktaroota warra jennu jechuudha. Ijaarsaaf warri fudhatan jiru. Isaan kun immoo dhaabbata dhuunfaati alarra jiru jechaadha. Kanaaf wantoota kana gidduutti jaroonni kun akka hin qoramneef seerri maal jedhaa kan jedhu laanna jechuudha. Rakkoo kana keessaa bahuu fi hubannoo cimsuun sirni itti gaafatamummaa akka jiraatuu fi kan hojjetamu ta'uu Aadde Abbaaynesh ibsaniiru. Kallattiidhaan nuti caalaatti iyyuu ogeessa irratti xiyyeeffannee laanna. Hooggansiis hin jira. Seektaran ja'an kanarraa hooggansiis hin jira. Haa ta'uuti garuu ogeessa irratti xiyyeeffanneeti laanna jechaadha. Maaliif jennaan dhimmoota harkaa kan qabu hoogganaas dogongorsuu kan danda'u ogeessa jechuudha. Maaliif teeknikaalii hojicha kan hoogganu daarakteera dursaa gareetii hojjetaadha jechuudha. Ogeessota jechuudha. Kanaaf dhimma kana dhabamsiisuuf jennee hambisuuf jennee bu'uura kanaan leenjii kana laannaa barbaachisummaan isaas kanaafi.